gartee harka kan kee ol qabde baga gartee dhugaa ummata Oromoo diinatti himte baga gartee ammoo Tigree sodaachifte ummanni Oromoo kabayaadhiya jirtan kalagaa baddaa jirtan kadhiiraaf dubartii kada waan isinii jedhu qabu har'a yeroon bakka takka deemine kunoonu tokko jedhu geessee jirti maal eeytandu Oromoon kale isiin walitti hin galtu feetu amantii wal dhabdi feetu agartee yoo bilisummas argatte wanni diinuu nurraa eegaa jiru an akka liidarii tokkootit hoogganaa tokkootit hoogganaa amantii muslimaatit dhaamsii an ummata muslimaatiif qabu keessatti yeroo nu ummanni Oromoo bakka amantiin irratti teennee wal morminu osoo hin ta'in amantiin nu maraafuu taate lafti sun nu maraa qixa horattee lafa san irra qixa jiraanne lafa san irra qixa baabaafanne lafa san irra qixa dubbanne lafa san irra qixa uffanne lafa san irra qixa baranne ka jiraannu yeroo santu amma gahee jira yeroo namni tokko amantii qabaatuun duubatti nambifamne akkuma isin beektan waliigalatti ummanni Oromoo kamirgi isaa salbame kamirgi isaa irraa fudhatame yoo ta'ee mul'atu akka Oromootittis keessatti nu yoo as deebinu akka ummata muslimaatitti illee nama bakka hin qabne taanee argamnee jirra asiin dur mootummoonni dabrite cufti bakka nuun kennine mootummoonni tarte marti nu miite Itoophiyaa ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች ጃኒ አባ ለፋ ሙከ ጨብሴ ቡለ ሙጫን ጀሌ ከሲር በሰንተ ዱቢን ኬን dhagaa faladhee buladhe mucaan sirbe sun an waan inni jedhe san hin beeku akkasta amma sanbira dabrinni Oromoo amma bakki nu jirru eessa bakka takka jirra yaada tokko qabna bijinii tokko qabna kaayoon teenne takka lafti teenne takka amantiin nu maraafuu abbaan amantii ofii hordofa amantiin jettee caalaa wal dhiibuun hadharraa hin jiru quba qabaadha yoo carraan yoo gaga luba malkaamuun beredaantii kataan taate an baay'ee beredaantii ta'uu danda'a. Yoo ani beredaantii ka ta'u taate luba malkaamuun baay'ee beredaantii kiyya ta'uu danda'an. Biyya keenya akkana bulchina amma achi. Akkana mukanamu. Mee maaliif mirkaneessitan? Rabbi Oromoo haa bilisoomsu. Allahumma yaa Rabbi nu bilisoomsu. Rabbi isin haa gammachiisu. Dhuftanii ummanni Minisoota hinda gadhe waan jedhu qabuutu na jalaa bade gammachuu irraa na dabarse keessatti warroonni sagantaa kana hirriba malee bultanii akka sagantaan kun bakka ga'u taasiftan hedduu isin galatoonfadha Rabbi isin haa galatoonfatu. Ifaajee guddaa achi qabanii nus biraan hafne yaadaan biraan hafne eegasi waan agartee akka dandeettii teennaatitti biraan hafne ammallee isin biraan hafnu qabsoon keenya waliin qabsoon tanamni galiin deemee galiin keessaa hafuu miti biyyi tanama maraati xiqqaa fi guddaa fi ammootu nu nama agartee nuun deemu nama nuun agartee bakka lafa agartee garbuu asheete kana lafa biqilaa ol bayaaru kana rooba badaa akka itti roobne isintu rooba badaa itti summii akka itti hin facaafne eegasii midhaan haamachuu kaane kana fidee akka maal jedhan yuugimo maal jedhanii wuugimo waan midhaan goisu kana agartee waan san akka ittiin waagii akka ittiin taane ummata Oromoo yeroo tokkummaati yeroo gabbinnaati yeroo wal caqasani wal caqafnee haa deemnu wal haa dhageennu nama nu dhaga'uu dide qabnee haa tumnu lola itti haa buufnu haa qajeelchinu yoo ati nu didde deemi adda kan kee loxaa ta'ii deemi sibila hin jirru jennee harka biraa haa fudhannu ummata Oromoo yoo san taate malee waa takka gaba kan dandeen ibsa isinii dabarsa yeroo dheeraa fudhadhee jira galatooma ulfaadhaa Rabbi nu haa bilisoomsu faayidaa leellisaa jiraaf dhammallee guddinni keefi si waliin jira galatooma.